Saidoo Sumayyaa lachuu waan gartee isaanii jira nama gartee waatti godhamoo isaantu gartee waa walitti godhamoo moo budaadhaatu seenamoo ija namaati moo gartee sheexaanaatu seenamoo waan kana gartee hundi keenya gartee baay'ee kana jiraachuu ayyuullee gartee mee maaltu jira waan jiru sheekha bira deemee haala gartee isaan godhu kana hunda itti himee jechuudha. Saidoolee gartee waan gartee akka isaa ari'u itti himee qoricha gartee akka gartee godhuuf sheekha bira deemuuf hin deema arraan tana sheekha bira deemee waan gartee ayyuudhaa fi Saidoolee Sumayyaallee gartee waan gartee kan isaan godhu yookaan immoo nama gartee waatti godhe moo ija namaati moo sheexaana seene moo tire sheexaanii gartee akka hin taane keessaa nama galchaa beektaa yeroo garii. Kanaaf waa hedduu gartee kan namni gartee yeroo gartee rakkatee waan baay'ee dhiyaataa jechuudha. Waan tana qabataa san qabataa waa hunda qabataa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduullee gartee ayyuun gartee sirrii hin jirtu bakka sheekaa gartee geessiin anjanii ani immoo gartee ayyuu siin geessaa ayyuu gartee mee waan jiru sheeka bira si geessee qorichallee ta'u waan matee gartee waan jiru laallaan jeen deemna irraa nangette ani gartee fayyan qaba yoo ta'e su dhukkubaatee deematummaan gartee sheekaa miti bakka barbaadde birallee deemna nangette jechuudha. Ayyuu mee sheeka biraan si geessaa akkam jetta ayyuu? Ija nama siseenaa jirata, budaa siseenaa jirata, meebi sheekha bira si geessee quraan asii qaroo kam jettamee abaarsa wayiitu si jirata yookaan immoo nama waasii godhata saniifuu sheekha bira si geessaa iyyuu mee barnaata kam jette barnaata kootume. Maal jechuu atu sheekha bira deemuu qabda fayyaan qabaan fayyaa si haadhabsiisuun jiru maal lageessi taane abaarsa maalleen qabu abaarsa waati qabaatte ati natti himati deemishee ati fayyoo dandeesse deemu. Koo namni karaa nagaan sitti haasa'u karaa nagaan itti haasa'e maal ani sheekha bira kan deemu ani fayyaan dhabeessin jedhee. Atu deemee dura atu deemitu fayyaan qaba alhamdulillah. Naidde Saidoolee gartee sana dura aboo Saidoolee gartee ija namaallee ta'u si jiraachuun oolu yookaan gartee si seenuun oolu mee sheekha gartee quraana qabu dhayne quraana gartee si qaraanaan jennatillee gartee ayyuullee gartee fuunee deemne quraana gartee haasini qaraan hin jennu. Saidoolee gartee bakka sheekaa dhayne gartee quraana si qaraana jennaan naidde aboo ani fayyaan qabaati. Jee naidde anuu sheekha jaakunoo Anuu tigaa karaa. Anu putin kara jakono. Lagi saya su. Amma duruyomne banne malee guddan. Yeroo ijoollummaa masa sheeka ajaa'iba turre ba. Awwaala sika. Sababa sheeka tokko madrasa irraa. Guutumatti bakka quraanatti bakka madrasa irraanii hareeme. Maali kusaanoo? Bira immoo yeroo tokkollee immoo bakka magaalaa itti baradhu san keessa guutumatti ni hareeme. Adaamaa kanattis dhaqee baluu didanii waggaa takkaaf asii ba'ee baadiyyaa dhaqee magaalaa baadiyyaatti waggaa takka achiin baratee as deemee baratee Adaamaatti. Barnoota marra guutuun hareeni kaardi danda'an. Intina aarsee na tume. Urgeewa sanii daa sheekotuma jibbuu eegalee. Jaalladha. Tole nanjaa yeroo hunda gartee arra bor nanjaa ni boodara gartee waan biraatiin gartee biizii ta'e didaa jechuudha. Ifuma fi gartee kophaatti gartee sheeka bira deemee waan jiru kana hundaa gartee sheekatti himee akkana isaan godhaa. Mee waan jirume yoo ija namaatti illee gartee yoo gartee sheexaana seelee gartee waan godhamu qabu mee haa goonuu fi jee sheekaan mari'adhee inshallah waan jiru gartee simbiraan ga'uuf hin deema hanga dhumatti wajjin tura viidiyoo laayik share godha namni gartee yaasu birraa subscribe godhati mataadha. Sheekh Ramadaan. Aywa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam nagaami? Nagaa adeera. Jira alhamdulillah. Namni waatti godhan kuni milikkata qaba. Namni guddaan kana mushkilaa rakkoo biraa qabu namaa waan godhee jira. Akkasuma waatti godhan illee ni jira. Namni waatti godhan hundi milikkata qaba. Milikkata maalirraa gartan isin? Milikkata akkam qaba? Mucayyoon gadi hin teessu. Waanuma isiin jettu ifii jettu malee kana maan dhageessu. Kiyya malee. Ammas ulee nama fide harkumaan nama fide jechuudha. Sammuu dhukkuba. Ni maraattiyyuu. Bakka waan biraati. Sanafuumee waan kana kam ilaaltameeti. Takka ammoo qoricha gartee ni taafati jettu nama akkanaati ni taafati jettu yoo jiraate. Ammas isuma kana jechuudha ammoo nuti gartee wanni shakkine namni gartee waa dura badan beektaa waan baay'ee shakkine. Dhugaa waan shakkine. Sai kana dhiiroo nuti gartee dhalaa waatti godhe moo nama waatti godhe moo jaartii waatti godhe moo waan baay'ee shakkine jiraachuu. Ayyuu qabeessi biraan fidee isin dhufuu diddee. Wanni kun milikkata qaba amma seeriinis milikkata qabdi. Ijji namaallee akka nama ni gooti budaa jaan beektaa. Budaa jechuun ija namaa jechuudha. Ayinannaas hajaan kana afaan arabaati. Innis milikkata akkanaa kana ni qaba. Sihiriinis akkasuma. Dhalaan ta'e shamarran kana rabbi akka teeltu malee nama jaalatan tokko
Nama baadiyyaa garii keessaas ni deema. Asitti illee namni baay'ee na dhufa. Intala isii duraa kan hin haafne ta'e boodaa tuni naafti. Hinaaf har'aa sanirraa haa ta'e amma uummadeenya kana yeroo gabaabaa kana keessa. Wanni kun waamammaan tana ta'e intaltummaan boodaan jaarsa heerumte kuni siriitti goote deemte. Siriitti dalaydee isii da boodaa tana malee ta duraati isin jaalatu bisuma silaa haajaadhaaf ta duraa kana bira dhaqullee haqa see gudaawaa takka meeshaan isaa tun dalaytu. Irrama calle meeshaan isaa tun dalaytu. Yoo isii xiqqoo boodaa tana bira deeme meeshaan isaa ni dalayti. Guddoo tana bira gidee hin dalaytu. Sirba mazaahiraa waan manaa maatuun taane waan ammaan tanaa wallaanaatuma jiru namni sun. Kaan ammoo kan ammaan tanaa si wallaanamu jiru jira. Jaarsi Ameerikaa taatotee as jira. Isiinis as boode Miikeel kana qubatte jaartii takka Soomaaliyaa irraa qaba. Rakkoon tultamuu dattee ni jirti akkasumatti. Kana waan ta'eef wanni akkasii faan galiin deebiin akka jaarsi kiyya kun na jaalatuun godha faa ittee waa gootee isumattuu deebitee kanaa jaalatti tun isii maraachiti. Isii maraachitee isa malee jiraachuu hin dandeessu. Yoonni haajaadhaa deeme haajaa sanii imaltuu san jala deemti. Hanqa isaa maraachitee rabshaa biraa keessa galchifata irraan geessi. Namni waan sanii gochuuf hin danda'u. Akka takkumaarree kun tanarraa siime sanitti jaalallarraa kan kaate jaartiin boodaa tuufaatee sheekaa bira yeroo isiin dhayitee akkuma inni jaalatu fakkata haayataan bira dhayneef yeroo waa dalayduutu argamu. Yeroo qaraanee nama sanirraa qaraanu jiniin irraa dubbatti. Irraa soitee irraa dubbatu jira ta'ii nama ragaadhaan si garsiisu. Irraa soitee maaliif itti gooteettiin waan hin jaaladhuufi. Waan hin jaaladhuufi waan hin jaaladhuufi itti godheetti ganaa miliqanii nama kanaa maal ta'a yeroo jalqabatti gootu san